Bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu. FIB irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu waan Udimus sa'aatii Googil afaanota Itoophiyaa keessaa afaan Oromootii fi afaan Tigree afaan hojii dhaabbatichatti dabaluun himameeti jira. Kanarratti ammoo ogeessi ICT Abdiisaa Baancaa Jaarraa dhimmicha adda dureen hordofaa kan ture FIB wajjin turtii taasiseeti jira. Guutuu gabaasa kana ammoo Daani'el Tasfaayetu isinitti hima. Ummati Oromoo afaansaa afaan Oromoo wajjin cunqursaa ulfaataa bara dheeraa jala hulluuqee afaan isaa qubee ta'ee bocame, sagalee ta'ee dubbate, afaan barnootaa ta'ee guddate, kitaabas ta'ee mul'ate, har'ammoo oduu gammachiisaa qabatee as ba'eera. Afaanoti 24 afaan Googil ta'uun dabalaman keessaa afaanoti Itoophiyaa, afaan Oromoo fi afaan Tigree ta'uunis beekamee jira. Ogeessa ICT fi hojicha irratti biyya keessa adda durummaan hirmaataa kan ture dargaggoo Abdiisaa Baancaa Jaarraa FIB wajjin turtii taasiseen hacuuccaa waggaa 150 booda afaan Oromoo afaan turjumaanaa Googilitti dabalamuun gammachuu uummata Oromoo hundumaa ta'uu himee jira. Ummati miliyoonni 50 akka sagalee qabaatuuf gaaffiin gaafachaa turre sochii waggaa 6 dura eegalameen milkaa'inni kun argamus dubbata. Afaan ofiitiin jiraachuu ibsachuudhaaf mana murtii afaan ofiitiin dhaabbachuudhaaf addunyaa irratti afaan ofiitiin dubbachuudhaaf gaaffii waggaa 150 ture waan ta'eef gammachuu uummataati malee gammachuu nama dhuunfaati miti jechuudha. Nuti garee muraasni qindoofnee dhaabbata gargaar kakaafneeti dhaabbatichi akka afaan keenya jirra nuti uummataa gana ga'u nu argaa afaan keenyaan addunyaan beekuu qabdi addunyaan afaan keenya dhagahuu qabdi. Namni sagalee yoo qabaate dhageettii qaba. Yoo sagalee hin qabne dhagahu. Googilii waggaa 2016 waggaa 6 har'a gaafa nu deddeebinee gaafannu uummanni miliyoona 50 isin jetta eessa dhaqiree homaa hin jiru Googilii irra sagalee hin qabdanii nuun jedhe bira. Sagalee hin qabdanii sagalee kana ummanni miliyoona hagas ga'u silaa weebsaayitii adda addaa afaan Oromootiin qabaatu qabdanii waa'ee Oromoo kun barraa'eetii Googilii irra jiraatu qaba. Googiliin sarchi injiinii isaa keessaa sarchi godha. Waa'ee ati gaafattu san jechuudha. Waa ati afaanii itti himtu doon taane waa achi keessaa sarchi godhatu amana waan ta'eef hin jiru nuun jedha. Weebsaayitii asii hojjannee Ingiliizi irraa weebsaayitii afaan Oromoo tokko ture, Ameerikaa irraa nama tokkotu weebsaayitii afaan Oromoo qaba. Biyya kana keessaa afaan Oromoo weebsaayitii jalqabaa nuti hojjete jechuudha. Afaan Oromoo.com san hojjannee dhiifne afaan Oromoo maali akka jedhanii deebii irraa argataniif jecha sagalee himatti galchine jechuudha. Dhaabbati Googil itti deddeebinee gaaffii nuyi gaafanneen hirmaannaa uummata keenyaa dabalatee ulaagaa barbaachisu guunne sadarkaa kanarra geenyes jedha ogeessi ICT kun. Itti deebinee ammallee hin guutu ulaagaa nuun jedhan. San booda iyyata itti waamne jechuudha uummata. Uummata iyyata itti waamne uummanni biyya keessaa biyya alaatti yeroo san akka carraa ta'ee feesbuukii afaan Oromoo waan nu hayyameeruuf hamilee uummata keenya kaka'aa ture warra sooshaal miidiyaa irra ture. Biyya keessaa biyya alaatti itti waamneeti guyyaa tokko lamatti iyyanni 50 ol gale. Uummanni kun hin sodaachisadhanii walga'ii waaman. Walga'ii waamaniiti galatooma jettee nu deebifte hooggantuu walga'ii san qindeessite faranjii turte. Galatooma jettee deebii nu kennite guyyaa muraasaan booda jecha miliyoona tokko afaan Ingiliffaatiin hiikame fidaa nuun jedhanii jechi miliyoona tokko kana funaanuu itti kaanee jechuudha. Aadaaf turizimii dhaqee warra dikshiinarii adda addaa barreessan bira dhaqnee jecha nuu kennaa hin jiru. Hundinuu hin jiru nuun jedhe jecha. Yoo adda sadarkaa kana gahe afaan kun hojii irra oolli jedhan miidiyaan keenya hedduu adda gadi ba'ee uummanni keenya yoo akkana gammadu arguun nu hanga itti dhukkubsanne waan beennuuf caa'ee darrafne jechuu dandeetta gammachuu irraa jechuudha. Bu'aa bayii keessa darbeeti wanti as gahe waan ta'eef kun gaafii uummanni keenya waggaa 150 itti gaafataa ture deebi'ee gammachuu uummataati baga gammadde nuun hin jedhinaa kophatti jechuuf. Dargaggoon kun akka ibsutti oduu gammachiisaan kun roobii darbee kana waan gadhiifameef ammatti rakkoo teeknikaa xixiqqaan sirreeffamaa jiran waan jiraniif malee Googil afaan Oromootiin tajaajila turjumaanaa kennaa jiras jedhee jira. Qabeeraa jalqabee fi jalqabuun tuni wanti lama taateef miidiyaan afaan lama wanti gabaasaa jiruuf Ameerikaa keessa gadhiifame. Afaan Ameerikaa afaan 3 jira.
afaan Afrikaa afaan 10tu jira walitti gara afaan 24ti afaan 25 ture ka hojjetamaa ture afaan 25 keessa afaan ulaagaa hanqatee keessa hafe jira jecha ulaagaa dhaabbanni barbaadu hanqatee nuti iyyachaa turre humna qabnu tattaafataa turreetuma waan inni milkeesse carraa afaanichi hojiitti ba'uu arganneerra Ameerikaa taagadhiifamu malee rakkoo teeknikaatiin Afrikaa fi baha Eeshiyaa kanatti hojjetaa jiru. Hojjetaa jiru jechuun hiikaan jiru odoon taane afaan Oromoo ka jedhu listii laanguweejii keessatti hin dhufne. Wanti hin dhufiniif rakkoo teeknikaati jedhamne odeeffannoo akkasii nu ga'eera jecha miidiyaan biyya alaallee gabaasaa jiru. Amma sa'aatii asii bahee jedhu sa'aatii 10 ho'itti walgahii hatattamaa qabna Googilii wajjin jechuudha. Googiliin hindirra walgahii waameera walgahii isa irratti dhimmi kun ajandaa akka ta'u miidiyaan Tekkiraanchi jedhamu tokko gabaaseera. Hojii kana keessatti ogeessota hirmaachisuun rakkoo baajetaan danqaa uumullee dhalooti qubee quuqama qaban muraasni irratti hirmaachuullee dubbatee jira. Hojiin kun gara fuulduraatti akka cimuuf ogeessoti akka irratti hirmaatan mootummaan illee baajeta barbaachisu akka dhiyeessus dhaameera. Gara fuulduraatti hayyoota kana itti hirmaachifneeti afaan hiika qulqullina qabaatu akka kennuuf ammallee tankaarfiin dhaabbanne hin jiru miidiyaalee mootummaa garaagaraa wajjinis dubbachuu deema ajandaa godhatanii mootummaan xiyyeeffannoo akka nuu kennu baajata hin qabnu nuun jedhaa ture warri mootummaadha baajata bakka fedhaniillee fidan isaan wayyaa waan ta'eef akka nu qarqaaran gaaffii keenya itti fufnu ta'a jechuudha. Afaan Oromoo afaanota 180 ol Googiliin ittiin hojjetu tarree afaanota addunyaatti dabalamuun isaa afaan kana tarree afaanota du'uuf jiranirraa hambisuuf injifannoo guddaa ta'us ibsee jira. Kana malees afaan Oromoo afaan turjumaanaa Googil ta'uunsaa daldala idilaa addunyaa fi afaan teeknooloojii akka ta'uuf faayidaa guddaa akka qabaatus ogeessi kun ibsee jira.